Niitii mani maree mirgoota namooma himanna sarba mirga namooma Itoophiyaa raawwata qoratanii fi koomishinii miseensota sadii qabu hundeessullee Itoophiyaan garuu haqa yeroo ce'umsaa filannoo tokkotti dhiyeesse. Dhaabbanni mootummaa gamtoomanii amma immoo ujir oolmaa haqa yeroo ce'umsa Itoophiyaa deeggaran ibsan hirpha gammachuu kan qophees qaba. Koomishinarri olaanaan mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Volker Turk hojiirra oolmaa haqa yeroo ce'umsaa Itoophiyaa akka deeggaran ibsan. Koomishinarichi kana ka jedhan yaa'ii waliigalaa mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 52ffaa irratti hojiiwwan dhaabbanni isaanii dalagaa jiru gabaasa yeroo dhiyeessanitti. Koomishinar Volker waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti mallattaa'e guutummaan akka raawwatu gaafataniiru. Ta'us ammallee gabaasonni yaaddessoo ta'an akka jiran ibsaniiru. Naannoo Tigraay keessa ammallee humnoonni Amaaraa fi Eertiraa badiiwwan raawwachuu gabaasonni mul'isan akka jiran himan. Naannolee biroo kanneen akka Oromiyaa keessa immoo haalli mirga namoomaa baay'ee yaaddessaa ta'uu ibsani. Dhiyoo mariin biyyaalessaa haqa ce'umsaa irratti xiyyeeffate Itoophiyaatti eegaleera. Sochiin kun dhaabbata isaaniin akka deeggaramu qondaalli dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun ibsaniiru. Koomishinarri olaanaan mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa haqni ce'umsaa qorannoo waloo UN wajjiniin taasisan irratti kanneen akka hojiirra oolu yaada dhiyeessan keessaa tokko ta'uu BBC'tti himaniiru. Qorannoon waloo hunda nammannee jechuun gareen qorannoo idil addunyaa dhimma Itoophiyaa qoratu mana maree mirga namoomaa UN'n waggaa tokkoon dura hundaa'eera. Haa ta'u malee kan kana mormite Itoophiyaan haqa ce'umsaa hojiirra oolchuudhaaf sochiitti jirti. Jiranii fi akkasuma sabaaf sablammoota irraa deeggarsi uummata Booranaa fi walitti qabamaa jira. Hawaasni godinichaa sababa hongeen miidhaan hamtuun hirkageet yoo ta'u rakkoo kan dandamachiisuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa waamicha deeggarsa dhiyeesse. Haa ta'u malee deeggarsi kun namoota baadiyyaa jiran bira haa hin jiru namoonni jedhan jiru. Gariin ammoo deeggarsi kunneen gurguramaa akka jiru arguu himan. Leellisaa Adamee fi hiriyootni isaa akkuma namoota kaanii hawaasa hongeen miidhamaa jiru bira ga'uu fi deeggarsa maallaqa qabatanii Booran dhaqan. Garuu wanti achitti argan gara isaa yakkuu dubbatan. Hawaasa keenya achi jiran kanaaf boqqolloo binnee daaksisnee kenninaaf jennee yaabelloo geenyee bakka kuusaa nyaata itti gurguran seennee boqqolloo gaafa bituuf yaanu deeggarsa hawaasni kana dura achitti fe'aa ture. Kuusaa midhaanii kana keessa argineeti kan bitaa turre. Deeggarsa hawaasaaf dagdee tana warra kuusaa midhaanii kanatti gurguraniiti nuti kuusaa midhaanii kanarraa kan binne bifa dhoksaatiin kan gurgurani. Wanta nagaaba waan akkasii dhageenyu suurallee kaafannee nullee nu ajaa'ibdee waan san hawaasa kanaafillee qoonne beekta. Hawaasa rakkatee hawaasa beela'u kana irratti shira akkanaa dalaguun waan dabaati. Waan hin mallellee akkana ta'uun qabdu waan ta'eef hawaasni kun maallaqa walitti qabee midhaan fuudhee fi dhaqu kana mootummaan kuusaa qopheesseera achitti naqaasin jedhanii achitti naquu dhiisee hawaasa rakkate kana bira dhaqee kennuufi qabaadha wanni nuti jennu. Nulli kana boqqolloo binnee daaksisne kana as godhaayii asitti buusa gaafa nuun jedhan lakki hin buusnu hawaasa kanaaf laannaa jennee nuti hawaasa san keessa dhannee hawaasa saniif qonnetti kan deebine waan qabatamaan waan agarre kana waan dhageenye kana nuti himne waan ta'eef waan dabaa kana jarri kunillee irraa dhaabbatanii hawaasa beelee kana biraan deeggarsa uummanni godhuuf kana biraa ga'uu qabaa jenna nuti akka keenyatti. Isa yoom achi turtan? Nuti torbee darbe keessa kan deemne torbee tokko achi turre boqqolloo binnee daaksisnee hawaasa kana kokkoodaa fi turre achitti. Yaa ballum keessatti moo gara baadiyyaa deemtanii? Gara aanaa Dubluk dhaqnee hawaasa aanaa gara biraatti irraa buqqaanii aanaa Dubluk san keessatti sharaa akka manaatti ijaarratanii kan isaan jiran hawaasa saniif dhaqneeti hanqoonnee fi warra Dubluk buqqaanii jiraniifi garuu nuti boqqolloo kana kan binne yaabelloo keessa. Jiraatan tokko kan namoota deeggarsa fedhan waliin socho'aa ture laafinni qindoomina jiraachuu hima. Qindeessummaan irraa rakkoo guddoo jira. Warri Bishaangol dhaabbata Bishaangol waliin akka carraa ta'ee deemuu danda'ee jira. Duuba gachi waliin tureetti wanni anu deeggarsi achi yoo dhufu eddatee illeen dhufa beekta warri amma godina kullee yoo inni eddatee dhufaani akkaataan fulaam godina sanaatu waan kana organize godhanii deeggarsi dhufan kallatti qabsiisanii iddoo inni itti dhaqqabu malee kallatti kaan ittiin deemanillee hojii akkanaan itti geggeessuu jiranillee lallaaftu. Distribuutioniitti deemanii kaani warrum karaa irraa kan irra yaa'an amma Dubluk meeg mooyyal gandoota dhaattuu aseenani malee sun sababuma akkanaatiin dogongorii uumama laata gartee gargaarsi dhaqee tooberlaap ta'a jechuudha. Yoo immoo sila kallatti qabsiisanii qindeessanii kallatti inni itti deemu malee itti qaxxisa ergan areeroo kun areeru lafa baadiyyaa keessa gandoota baadiyyaa keessa deeggarsi dhaqqabuu danda'a. Yoo immoo namuu harumirri filatee harumirratti guur taate deeggarsi fula dhaqqabuu maal hin dhaqqabu namni hedduun fula midhaan suni miidhamee
miidhamee du'uu danda'a jechuudha. Kanaaf qindeessummaarraa takka malee laafinni jira. Wanni kun ilmaaf taatille jennaa ta'e gaafachuufillee yaallee turre waajjira buusa gonofaa godinallee hin baanee turre. Wanni kun foreign tax force sadarkaa federaala kaachee ag naannoo kanaan qaamni naannoo kee jiru godina kee jiru sektoraalee mootummaa kee ekspertii olaanaa jennee kee jirullee jaarree turre. Akkaataa jaarri sun immoo milkaa'eetiin koreen tun deeggarsi dhufan qindeessiteetiin oofuu hin dandeenye hanqinni baajataallee hedduun nu mudachuu jira jedhanii warrillee waan hedduu dubbataa fakkeenya midhaan nami achi fa'u kallattiin yaaballi jedhee makiinan cufti faatee dhufa. Yoo arma yaaballi kaan arma areerooyyoo nu erginu rakkoo hedduu nu deeffataa nu deemuu didaa narra buusa nu jedhee nu cinqaa buusuufiyyuu yookaan korsiisuufiyyuu baajatii nutti baasuu jirra akka malee kiraayisii keessa jennee Oromiyaatti yeroo hedduu jennee jedhanii rakkoo akkanataallee nutti himanii nu immoo tulleen dhara jechuu hin dandeenyu waltum deebisee qaa jira qaa kan akkamiin duuchuu dandeennaa jennee waliin mari'achaa jirra akka isaa ta'ee marii sun hin xumuratin akkam jidduun naa walte. Midhaan deeggarsa dhufan kana ka maxxansaan buusa gonofaa irra jirtulleen magaalaa Yaaballoo keessatti gurguramaa jira jedhanii ijoolleen suura kaaftee miidiyaa hawaasa irratti maxxansuu jirti. Akkamiin harka daldaloota seene wanni deeggarsa dhufu? Midhaan harka daldalaa seenuu danda'a. Nama nu akka nam tokko wanni anu badde midhaayyuu achi dhufani nami keellaa tanam marma kaasanii aga magaala armaan kun laftan cufii irmiyyu. Abbummaan fedheeyyuu aduu dhufeetiin nu kennaadee fuudhee deemeen nami agarsiisu qorqorachuu jirin jiru. Ka midhaan ufuma baduu jiran ka midhaan ufuma nami fudhateetiin gurgurat. Guyyaa sun waan akka malee matana nyaatu. Nu guyyaa sun bishaan goldi qoodaa oollee gisee nu galgal keeddachaan bishaan kaan muluun suuqii gurguramuu jiran. Eessaa dhufan bishaan kun nu qoonnee turre malee nam dhibaa kanaaf wanni kun cuftiinu silaa dooggansi sadarkaan jiru kallatti qabsiise. Wanni deeggarsaa dhufu midhaanis ta'ee bullaan taanaan bishaan taanaan gabaya kami irratti argamnaan qaamni waan kamii jala akka itti gaafatamedhaan yoo sadarkaa suniin sila namni wanni edda taate namillee hin gurguru amma uummata gurguratee jechuu hin dandeenyu wanni kun agama qindeessuu irratti hojjechuu dhabuuf laafinni garsiisu waan jedhuun nan mul'ata jechuudha. Bulchaan godina Booranaa Haaraan Ababsalaam Waariyoo deeggarsi dhufuu qajeelummaan uummataaf dhiyaachaa jiraachuu kan himu himannaa gurguru deeggarsa kanirraa akkan jedha. Wanni tokkollee ni jirtu geejjiba. Gargaarsa wal qabatee gargaarsi kallattii gargaraatiin dhufuu jira. Warri gargaarsi dammoo gargaarsa uummata bira ga'uu qabu. Beneficiariin addaan bahee fi emergency operation centeriin warri federaala warri naannoo koreen godina walitti ijaaramtee senterii tokkotti hoogganuu jiranii gandi inni deemuu qabu aanaa inni deemuu qabu akkasitti addaan baasanii destination isaatiin dhaqqabsuu jiranii warri dhufee ofii qooduu fedhu dhaqee gandi deemuu qabanitti deemanii qoodan akkuma jiru ta'ee gargaarsi dhufee haga Yaaballootti istooratti bu'uu jiru hin jira. Istooratti ammoo eegibu istoora senteriitti walitti qabamee fuula inni deemuu qabu fuula inni dhaqqabuu qabu gargaarsi mootummaan kar kennuu jiruleen akkuma jiru ta'ee warra gargaarsi fidee Yaaballoo dabru hin dandeenye Yaaballoo kontiraatitti walii galee dhufe nam gargaarsi fide dabri deemachuun hin danda'amu deeggarsi sentariitti walii qabamanii aanaa bir dhaqqabuu qabuuf uummata qooduu fi malaan qaama walirratti baay'atee deemuu jiru kallattiin ittiin namni kennu kontijensiin qabamee fuula dhaqqabuu qabu dhaqqabsanii gargar baasanii akkasii dhaqqabsanii sunis jirolee haa gurguranii akkas ta'ee jedhameetiin hin dhageenye jiru tuni waan dhugaatiin. Warri amma kan nuun jedhe raagallee waliin nu erganii suura kaasanii bisaan fakkeenya suuqii keessa gurguran ayyee baadallaa stoora wariitti keessa gurguruu jiranii ka maqaan buusa gonofa Oromiyaa irraa qora qabu kuniin ammoo warra karar yaa'uu faaleen hatamuu danda'a jedhan baadallaan fakkeenya gaaf bu'uu namni jal fiigee hatuu danda'a warri gari ammoo namnu gurguruu jira jedhanii haasa'uu jiran. Lakkoonni akkasiin jiru qabatamaan kana inni isin beeknu tokko wanni madaabara buusa gonofaatiin qabu ummatii midhaan fudhatee midhaan kaan wanni ta'ee keessa ba'ee buusa gonofaanii dhagee wayillee bitachuu madaabara sunii wayillee bitachuu danda'a waan dhibiillee namni itti gurgurachuu danda'a wanni ammoo rakkoo kana jira kana gurguramee namni ofiyyuu rakkatee qolaamsuu jira wanni amma namni gurguru eessa dhufte. Naatamuu fa danda'a. Istoorii fuula jiru cufaatti eegumsi cimaa qaba anni raawwatamellee tokkollee na gammatti jiru. Amma midhaan gargaarsa amma lammiif jedhamee nam qulaamsuuf lubbuu nama qabuuf deemuu jiranitti lubbuu namni nam qabe. Kana akka bulchiinsi godina Booranaalleetti nu waraaram tokkollee hin qabnu namni waan akkas hojjete gara waaqallee waa argatu jennee yaadnu dubbiin guddoon gargaarsa mat hambira akkamii dhaabannaa akkamii gargaarraa waan qabu namni gargaaruu barbaadu gadi bu'ee fuula qaqqabsuu qabu takka qaqqabsuu qabu kallattii emergency operation centeriidhaan kennan deemuun hin danda'ama. Suni haala kagarii bokkaan roobedee odeessa kagarii waan hin taane odeessa tun oduu dharaati. Amma warra baadiyyaa jirka ollaan isaanii fakkeenya daandii faan qabne qarqaarsi kun dhaqqabuu jira. Dhaqqabuu jira.
Tokkoffaa warri amma daandii hin qabne ka kiiloomeetirii fagoo jiranii aanan akkaataa deemuu qabuun warri amma gargaarsi fiduu jiru mobilaayizeeshiniin dhufe bira dhaqqabuu dhabuu danda'a. Mootummaan ammoo gandi qabaa, ijaarsi garee qabaa, sadarkaan uummata eessatti inni jiru gargar baasee beeka. Sun addaan baasanii calalanii pookeet eriyaa taaksfoortii kennalleen seennee ilaalaa turre. Diimin assessmentii adda addaa geggeessullee natti baasee ilaalaa ture. Ulaan amma gargaarsi dhaqqabuu qabu hin dhaqqabne waan uummataan lubbuu baraaruu qaban birri hin kenne jenneetiin akka barbaachisaa akka ta'e himte eessaa fi maalirraatii akka Dr. Filoosofii qorattee waa'ee Kibiraanuu Gammachuutti himuu ni galti. PhD keessan yoom kan xumurtani? PhD koo 2011. Biyyuma keessatti moo biyya biraa deemtanii barattan? Biyya Ingilizii Yuunivarsiitii Liverpoolitti baradhe. Maal PhD sin qorattani? Ani sababa wal yaadama keessa waan jiruufini the silence of women PhD'n ko callisuu dubartii irratti jechuudha. Dubartoota gara amantaa keessatti illee hin baay'atu maaltu dhoowwe? Yoo aadaa keenya fudhanne dubartiin bakkeetti baatee dubbachuun kun fudhatamaa miti akka aadaa keenyatti fudhan. Kan ammoo akka aadaa dubbataatti lakkaa'ame dubartii yoo dubbatte maalinni gara teoloojiitti yeroo deebitu Waaqayyoo yeroo nama uume uumama tokko lakkoofsa 87 irratti yeroo nama uume nama fi dhiiraaf dubartii godhee uume. Warra uume kan ammoo hojiitti kenne hojii hojjedhaa. Baay'adhaa lafa guutaa'edha. Kana jechuun waan tokko wanti garaagarummaan jiru isa garaagarummaa saalaa immoo Waaqayyo uume dhiiraaf dubartii immoo isa Waaqayyo uume nama hin geeddaru. Hojii irratti garuu wanti dhoowwu hin jiru kan jiru kana bu'uura godhate malee aadaan keenyas fudhatee teoloojiin fudhatee wanti hundumaa fudhatee jedhu hin jiru. Har'ayyuu falmaan isaa jira waan ta'eef garuu hubannaa kanarra geesse bakka Yesuustu. Hubannaa kanarra geesse aadaan nama miidhu nama bifa Waaqayyoo qabu miidhu fudhataman qabu isa jedhu geesse. Karaa teoloojii immoo sagalee Waaqayyoota akkas jedha kan jedhu geesse. Dubartoonni maal gochuu qabu? Maal dhaamtu? Maal gorsitu? Dubartoonni kennaa bulchiisaa qabu. Aan akkan ofii gobargeetti baratanii cimsatan akkuma warra kaanii kennaa isaan bulchiisa irratti qabanii namni isaan mana keessaa bulchaa oolanii guyyaa guddaa kana waan fagoolleetu hin dandeenye ganama ka'anii nyaata kennuusa ganama nam tokko sa'aatii kanarra dabarsanii guyyaas akkasuma kennu galgalas akkasuma kennu. Namoota kana immoo namni kun hundumtuu nyaateeraa kan jedhu to'annaa godhu. Dhabee ee'uun nyaate kan jedhu kun bulchiisa. Eessatti hafee eessatti miidhame kan jedhu kun mataan isaa bulchiisa tokko. Waldaa keessatti immoo tiksoota isaan nama tiksan akka isaan namaa eegan akka isaan jireenya namaa eegan akka isaan nama tokko yoo dhaabatanii nama tokko yoo kennan akka abbaan sun miidhamu sirriidhumatti akkamittiin beekatu inni bidala bareessa inni bidala hin bareessu kana beeka. Har'as bulchiisa nama sirriitti waldaa geggeessu tokko nama biyya bulchuu ta'e iyyuu kan irraa eegamu namoonni kun walqixxeetti waan barbaachisu argataniiru. Walqixxee ta'uu baate iyyuu waan isaan barbaachisu argataniiru hin arganne eessatti irratti eessatti guute kan jedhu bulchiisa keessaa tokko jedhee yaada. Dubartoonni kanaafi ga'ee qabu ga'umsa guddaa iyyuu qabatu itti yaadanii dubartoonni utuu karaa argatanii utuu carraa argatanii bulchiisaaf iyyuu sanyiin bulchiisuu isaanii hin jiru. Jechi dudduubatti isaan harkisu har'ayyuu jiru. Utuu isaan baratanii jiranii, utuu biyya bulchaa jiranii, utuu waan fedhe gochaa jiranii dubartoonni ammayyuu jechoonni karaa aadaadhaan hin jiru. Isa kana akka hin dhageenyetti bira darbu. Lammata immoo jechoonni gaariinis immoo jiru. Isa fudhachuu. Amma dubartii tokkoon kottii isinii godha. Dubartii Gaanaati. Hamba Addooyee jedhamti. Teoloojiin Afrikaa biyya Afrikaadhaa naafa miila tokkoon deemaa jette. Sababni isaa dubartiitu wajjin hin jiru. Dubartiitu keessaan qabu. Dubartii dhiibanii alatti. Kanaaf yoo isatti dabalatanii dubartii keessa galchanii miila lamaan deemu. Namni miila lamaan deemu immoo lafa yaade ga'a jette. Anis kanuma jedha. Dubartoota bulchiisa keessattis waan kam keessattiyyuu galchuuni miila lamaan deemuu jechuudha. Miila lamaan dhaabachuu jechuudha.